Waboon guyyaa har'aa loltoota mootummaa Itoophiyaa PP irraa loltoota hedduu ajjeesuu ibseera. Akkasuma kibba Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti guyyaa har'aa waboo fi waraana biltsiginnaa gidduutti lolli gaggeeffamaa ooluunsaa eerameera. Guyyaa tokko dura Shawaa Bahaa Liiban Cuqqaalaattis waboon waraana PP hedduu ajjeesee madeessuu kanneen argan dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa tibbana waraana bifa haaraan gaggeessaa jiru humnaan injifachuu dadhabuurraa kan ka'e holola maqaa waboo fi Alsheebaab waliigaltee uuman jedhuun maqaa waboo xureessuuf yaalaa akka jirus himamee jira. Lola daangaa biyyattiirraan waraanni Alsheebaab Itoophiyaa irratti taasisaa jirus akkaan hammaataa ta'uusaa eerameera. Haalli miidiyaan PP fi miidiyaaleen PP tumsan haalicha waboon wal qabsiisuun gabaasaa jiran qeeqa guddaa uummata Oromoo biraa kaaseera. Guutummaa Oromiyaa keessatti lolli guddaa waboo fi waraana biltsiginnaa gidduutti gaggeeffamaa akka jiru gabaafamaa jira. Lola kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo irraa aanaa jiraachuu fi loltoota mootummaa dhibbootaan lakkaa'ee booji'aa akka jiru himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lolatti banamee jiru ga'umsaan ofirraa qolataa akka jiru ragaa amansiisaa waliin karaa miidiyaatti dhimma baataa jiruu fi dubbii himaa ABO waboollee loltoota mootummaa hedduurraa kasaaraan gahaa akka jirus gabaasaa jiran. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo fi kasaaraa guddaa waraana isaarra ga'ee dhokfachuu kan fakkaatu akka waan waraanni bilisummaa Oromoo baqataa jirutti miidiyaasaan ibsataa jira. Akkasuma walgahii paarlaamaa irratti isaa dubbatu malee waboon akka malee waraana PP haleelaa akka jiru gabaasaaleen nuti argannu ni hubachiisu. Dhiyeenyaa lola giddugala Oromiyaatti gaggeeffame akkasumas lola lixa Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti gaggeeffamaa jiruun waraanni PP hedduun haleelamaa jiraachuun ibsameera. Waraanni PP haloo ba'annaa waraana isaarraa ga'ee ba'achuuf bakkeewwan hedduutti hawaasa nagaa jumlaan ajjeesaa jira jedha gabaasni dhaqqabe. Gabaasni kaleessa ba'e Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti uummanni hedduun waraana PP'n ajjeefamuunsaa ibsameera. Hangi uummata ajjeefamee baay'ee ta'uun alatti haalli naannichaa akka malee rakkisaa waan ta'eef namoota miidhaan irra ga'e addaan baasanii beekuun illee akka ulfaatus gabaasicha akeekeera. Lolli Oromiyaa keessatti waraanni Itoophiyaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun Oromiyaa keessatti lolli guddaan banamullee waraana hedduun PP duraa dhumaa jiraachuunis gabaafameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa mooraa sadaffaa keessatti miseensota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu hime. Guyyaa gara guyyaatti miseensonni isaa haalaan dabalaa kan jiran deeggarsa uummata miiliyoonaan lakkaa'aman kan qabu waboon zoonii giddugalaa mooraa sadaffaa keessatti miseensa haaraa leenjisaa ture eebbisiisuunsaa dhaga'ame. Miseensonni haaraan eebbifamanii ba'an kunneen leenjii isaanii xumuruun dirree falmatti bobba'uu isaanii gabaasni arganne ifoomsee jira. Waboon Oromiyaa bakka uummanni Oromoo jiru maraa keessatti sochii isaa babal'isee jiraachuu kan eeramu adeemsa waraanaa jabaateef miseensota bal'aa guutummaa Oromiyaa keessatti ijaarrate jiraachuusaa gabaasarra deddeebiin ba'urraa hubachuu ni danda'ama. Mootummaan Itoophiyaa waboo lolaan dadhabuun hololaa afan faajjiif akkasumas waraana bilisummaa Oromoo uummata isaarraa addaan baasee Oromiyaa to'achuuf faajjii guddaa taasisaa ture itti jirullee haala salphaateen waboo cabsuu akka hin dandeenyeefatti haalli waboon har'a irra jiru ni mirkaneessa. Lafa Oromiyaa naannolee ollaatti firuu akkasumas siyaasa Itoophiyaa Oromoon ala taasisuuf yaalii mootummaan Impaayera Itoophiyaa taasisu bal'aa kan ture yoo waboon adeemsa siyaasaas ta'e qabeenyaa akka sabaatti Oromoon qawween dhabe qawween deebisuuf qabsoo hidhannoo taasisu jabeessee itti fufuu irra deddeebiin ibsata. Gaaga'ama uummata nagaarraa mootummaan Itoophiyaa afaan qawwee geessisu ammoo daranuu dargaggoonni Oromoo akka hidhatan qaama qawweetti amanuu deebii gahaa kennuun barbaachisaadha jechuun wayitaa har'aa dargaggoonni Oromiyaa kumaatamaan gara dirree falmaa afaan qawwee irratti argamu. Adeemsi waraanaa karaa nagaan akka kan arganne mootummaan Itoophiyaa danquunsaas irra deddeebiin gabaafama. TPLF lola mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin gaggeessaa jiru mariin furuuf koree jaarsolii hundeessuusaa beeksisee akkasuma paartilee mormituu naannoo Tigraay keessa socho'anis akeekkachiisuunsaa himamee jira. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa akka miidiyaa AFP'tti himanitti lola kaaba Itoophiyaa mootummaa federaalaa waliin godhamaa tureef jiru karaa nagaatiin goolabuuf TPLF garee mootummaa wajjin mari'atu hundeessee jira. Baatii kana keessa mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin naannoo Tigraay wajjin mari'achuuf koree hundeessee ifa gochuun hojii eegaluusaa beeksiseera. Odeessa guyyaa kaleessaa arganne gama isaaniin TPLF koree aangaa'ota sadarkaa olaanaa irra jiran hundeessee gara Naayiroobiitti erguuf qophii ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Haa ta'u malee gabaasa kan hanga qopheeffannetti eenyummaa namoota koree marii kana keessatti hammatamaniif baay'ina isaanii meeqa akka ta'e wanti ibsameen jiru. Dhimma marii karaa nagaa TPLF fi Itoophiyaa gidduu laalchisuun yaadni atakaaroo kan jiru yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa marichi kan gaggeeffamuu qabu dursummaa gamtaa Afrikaa jalatti ta'uu akka qabu ibsus aangaa'onni Tigraay garuu marii gamtaa Afrikaa qofaan gaggeeffamutti akka namanni ibsee jira.
obbo Geetaachoon akka jedhanitti adeemsa marii hundumaa gamtaa Afrikaatti kennuun isaanii fi kan hin liqimfamneef mariin akka gaggeeffamuuf dhamaatii guddaa gochaa kan turan pirezidaantii Uhuru Keeniyaattaa maricha keessatti hammatamuu qabu. Yaada kana immoo mootummaan Itoophiyaa kan muummee ministeera biyyattii Dr. Abiyyiin durfamu hin fudhatu. Gama kaaniin jaarmiyaan gamtaa Afrikaa dirqama qabu hin baanne kan jedhu TPLF wayitaa waraana naannoo Tigraay hubametti callisanii dhaggeeffachuun gamticha akka michuu Abiyyi ta'an agarsiisaa ergaa jedhullee dabarsaniiru. Kanaaf akka TPLF jedhanitti gamtaan Afrikaa waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffame ilaalchise qaama walabaa ta'aniin kan rakkina hundeen furan akka hin taane ibsan haasaa tibbana taasisanii obbo Geetaachoon gama isaaniitiin abbummaa daangaa lafa naannoo Amaaraatiin ka'uu fi ammayyuu humnoota naannoo Amaaraatiin to'atamee jiru irratti wanti mari'annu hin jiru jedhee jira. Gama Tigraayin waa'ee lixa Tigraay fi bu'uuraalee misoomaa haal duree mariitiif hin dhiyaatu yaadni jedhu irra deddeebiin kan dhiyaatu yoo ta'u gama mootummaan haal dureen dhiyaate hin jiru. Marii nagaa kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa heera mootummaa faayidaa biyyoolessaa bu'uura godhatee ta'uu qaba jechuun alatti bal'ina isaa waan ibse hin qabu. Koreen marii nagaa mootummaan hundeessetti gaafatamummaa addaan qooddatee hojii eegaluusaa beeksisee jira. Koreen kun itti aanaa ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa kan ta'an obbo Dammaqa Mokonnin kan durfamu yoo ta'u miseensa 7 of jalatti qaba. Odeessuma wal fakkaatuun naannoo Tigraay kan harkaa qabu TPLF paartilee mormituu naannicha keessa socho'an qabsoo uummata Tigraay akka hin gufachiisne akeekkachiiseera. TPLF ibsa tibbana baaseen paartilee mormituu naannicha keessa socho'an tokko tokko sochii qabsoo uummataa gufachiisuu tokko tokkotti jiru kan jedhu yoo ta'u danqaa qabsoo uummata Tigraayitti akka hin taane akeekkachiisa jedhu kennaniiru. Ibsi kun tibbana paartilee mormituu naannoo Tigraay dhimma naannichaa ilaalchisee mariin gama TPLF qofaan adeemuu qabu jechuun kan ibsataa jiraniif deebii akka kennuuti. Adeemsa nagaa naannichatti buusuu ilaalchisee paartilee mormituu 3 naannicha keessa socho'an Saalsaay Wayyaanee Tigraay, paartii walabummaa Tigraay fi Baayitoonaa Abbaay Tigraay dhimmoota waraana naannicha keessa turee fi bulchiinsa naannichaan wal qabatu irratti ibsa waloon baasaniin bulchiinsa ce'umsaas gaafatanii ture. Ibsi TPLF baase paartilee mormituu aarsaa qabsaa'onni duraanii uummataaf kaffalaa jiran haala xiqqeessuun mootummaa Tigraay irratti himannaa dhageessisaa jiru. Waraana uummataa uummanni Tigraayitti jiru gufachiisuuf yaalaa jiru jechuun akeekkachiisa laata. Mootummaan Tigraay of sirreessu jedhee obsaan eegaa turullee qabsoo keenya gufachiisurraa of qusanne kan jedhu ibsi biiroon kominikeeshinii Tigraay baase. Heerri naannoo Tigraay akkasumas sirni heera naannichaa ijaarame kufeera. Kanaaf mootummaan ce'umsaa yookiin waloo haa ijaaramu jechuu isaanii qabsoo uummata Tigraay gufachiisaa jedheera. Paartileen kunneen TPLF mootummaa federaalaa waliin mari'achuu hin danda'u jechuu isaanii eeruun isin ga'ee jedhamuu qabu uummanni Tigraay adaba isaan qabsiisuu qaba jechuun ibsaniiru. Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti uummanni nagaan lakkoofsi isaanii hedduu ta'e jumlaan waraana PP'n ajjeefaman. Waraanni biltsiginnaa gara jabina himamsaan oliin socho'aa jiran uummata nagaa maqaa miseensa shanee jedhutti maxxansuun ajjeesuu Oromiyaa bakkoota maraatti babal'isanii akka jiran gabaasni arganne addeesseera. Haaluma kanaan tibbana lixa Oromiyaa Wallagga Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti guyyaa 2 dura waraanni PP nama maqaan isaa Jireenyaa Baqqaabil Dassaaloo jedhamu dheengaddaa adoolessa 21 bara 2022 ajjeesuu isaanii keelloon odeessaa argatee mirkaneeffateera. Namni waraana PP'n ajjeefame kun hawaasa nagaa meeshaa maleeyyii yoo ta'u bakka addaa Goodaa Gaashee jedhutti haala nama gaddisiisuun rasaasa waraana mootummaan ajjeefamuusaa himame. Namni ajjeefame kun uummata nagaa meeshaa waraanaa hin qabneef adeemsa siyaasaa kam keessaayyuu quba hin qabne ta'uusaa gabaasichi ibseera. Gabaasa dabalataan dargaggoon badhaasaa Taaddasa Gammadee jedhamu adoolessa 22 bara 2022 godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda barii keessatti waraana PP'n ajjeefamuusaa keelloon odeeffate. Ajjechaan akkasuma tibbana giddugala Oromiyaatti hawaasa nagaa irratti deemaa kan ture yoo ta'u aadaa bargaa gandoota adda addaa keessatti adoolessa 23 bara 2022 waraanni mootummaa uummata nagaa hedduu ajjeesee jiraachuu odeeffanneerra. Haala kanaan obbo Dhaabaa Dabalaa obbo Araarsaa Dhaabaa kan jedhaman namoonni 2 aadaa bargaa ganda Iluu Daansee jedhamutti kan ajjeefaman yoo ta'u namni maqaan isaa Dhaabaa Baqqala jedhamu achuma biyyoo Biggidii Abaashoo jedhamutti ajjeefamaniiru. Akkasuma qotee bulaan obbo Guutamaa Badhaanee jedhamu Meettaa Roobbii ganda Hulluuqqoo Haroo fi obbo Ayyalaa Duulee kan jedhaman maanguddoo waggaa 60 Meettaa Roobii ganda Hulluuqqoo Birbirsaatti guyyuma wal fakkaataa ajjeefamuu isaanii odeeffanneerra.
odeessuma ajjechaa keessaa osoo hin bahin Harargee lixaanaa Odaa Bultumaa Araddaa 26 keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa uummata nagaa namoota 5 badii tokko malee rasaasaan daguugee ajjeesuun gabaafame. Gabaasa irraa arganneen namoonni Odaa Bultumaa Araddaa 26 keessatti ajjeefaman kunneen Muhammad Aliyyi Addaayyuu, Aishaa Ibrahim, Adam Dubaay, Usmaan Hassan, Gamteessaa Alii Muhammad kan jedhaman hawaasa nagaarraa rasaasa waraana mootummaan ajjeefamuu gabaasni arganne ifoomseera.